Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya jaalatamtoota fi kabajamtoota qaqqaaliiwwan Oromoodha. Akkam jirtan shamarran keenya hundi keessan fayyaa keessanii baga jiraattan bakka jirtanitti Rabbi isin wajjin haa jiraatu. Umrii jabaatti mara isinii haa laaffisu yaadaaf muraada keessan isinii haa guutu jecha inshaallah har'aa viidiyoo biraa qabadheetiin dhufe. Innis fayyummaa ilkaan keenyaa karaa salphaa ta'ee fi daqiiqaa muraasa keessatti akkamitti akka eeguu dandeenyu isin agarsiisuu fedha yookaan immoo isinii qooduu fedha jechuudha. Ilkaan keenya kan shamis haa ta'u, kan dhukkubus akkasumas kan foolii adda addaa kennus haa ta'u, akkasumas immoo kan dhiigus jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti akkamitti yaaluu dandeenya ka jedhu inshaallah wajjin ilaalla jechuudha. Yoo danda'ame hundi keenya guyyatti yeroo lama haala saniin yaalamuu dandeenya. Torbee keessatti yeroo 3 yeroo 4 sanii olis jechuudha. Akkuma haalli isinii mijaayetti akkuma immoo wanta barbaachisoo ta'e qabdanitti itti fayyadamtanii ittiin of yaaluu akka dandeettan gabaabinaan isinii ibsu barbaada. Egaa kan wantoonni daqiiqaa muraasa keessatti ilkaan keenya kan shame, kan tortore, kan bifa biraa baase yookaan immoo kan foolii hin tolle kenne akkamitti yaaluu dandeenya, akkamitti immoo yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessuu dandeenya ka jedhu waa gabaabduu waa lama waa 3 qabadhee dhufe jechuudha. Innis maali? Tokko yoo jenne paaking powder isa jedhamu isa kana paaking powder jedhama. Afaan Arabaatii fi afaan Ingiliffaatiin paaking powderii kana. Inni biraa soogidda saaltii isa jedhamu jechuudha. Soogidda daakamaa kanuma qabdan jechuudha. Soogiddi gosoota garaagaraa ta'uu danda'a. Soogidda inni biraa akkuma argaa jirtan asitti bishaan qopheessatiin jira jechuudha. Bishaan kana wanti qopheesse isa walitti fayyadna jechuudha. Dursinee soogidda hagamtu nu barbaachisa. Bismillah. Fal'aanaa kana tokko soogidda, fal'aanaa sukkaaraa tokko soogidda. Bismillah. Soogidda fal'aanaa sukkaaraa tokko. Paaking powderii fal'aanaa sukkaaraa kana lama jechuudha. Soogiddi fal'aanaa tokko, kun immoo paaking powderii fal'aanaa lama jechuudha. Fal'aanaa lamatti goona. Fal'aanaa lama garuu kuni yeroo hedduu fayyaduu danda'a. Fakkeenyaaf ganamaaf galgala akkasumas guyyaas fayyadamuu dandeetta, rakkoo hin qabu. Asitti kana eega walitti makee bishaan itti godha jechuudha. Paaking powderii fal'aanaa lamaa fi soogidda fal'aanaa sukkaaraa tokko eega walitti dabaleen booda bishaan asitti burcuqqoo guddaa dhiyeessee jira. Bishaan qorraa burcuqqoo tokko. Burcuqqoo kana tokko bishaan qorraa. Bismillah. Bishaan qorraa burcuqqoo tokkoo fi bishaan walakkaa burcuqqoo walakkaa bishaan ho'aa burcuqqoo walakkaa jechuudha. Kuni bishaan ho'aadha akkuma argaa jirtan. Bismillah. Walakkaa burcuqqooti. Walakkaa burcuqqoo bishaan ho'aa asitti dabala jechuudha. Bishaan walakkaa burcuqqoo yoo ho'aa dabalu bishaan burcuqqoo tokko immoo qorraa itti naqee kana booda isa asitti wal makee kana soogidda burcuqqoo fal'aanaa tokkootii fi paaking powderii fal'aanaa lamaa kana asitti dabala jechuudha. Bismillah. Asitti naqeetiin jira kunoo arguu jirtanii. Kalas bulbulamee xumuramee jira inshaallah. Akkanatti eega waliin mayneen boodatti amma fakkeenyaaf waan guyyaa tokko qopheeffannee jirra jechuudha. Bishaan kan akkanatti eega walitti maytanii qopheessitaniin boodatti qicattanii hanga yeroo tokko fayyadu. Fakkeenyaaf anammaasitti waan yeroo tokko na fayyadu. Bismillah. Kun amma yeroo tokko na fayyada. Amma fudheetiin deemee ilkaan kiyya ittiin dhiqa jechuudha. Yeroo ilkaan kiyya dhiqu habbuuqadheet furshaa ilkaanii san jechuudha. Isaan keessa fi gara keessatti gara ala buruushaa deebisee tufee kabiraatis fidee habbuuqadha. Bishaan biraan fidu jechuudha. Bishaan qulqulluu osoo hin taane bishaan kalxaa godhe yookaan immoo miksi godhe kana kanuma afaan lulluuqadhee ittuma deddeebisa daqiiqaa lamaaf
laazim daqiiqaa lamaa fi suma kana habbuqattanii rigaa tuftanii dhumarratti yeroo foon nyaannu fakkeenyaaf ilkaan keessatti yeroo nu rakkatu muka ittiin ilkaan keessaa baasnu wayii ni jira yoo isa qabaattan isaan burush gootan jechuudha ilkaan keenya masma yookaan sarara qabaa sarara laayinii ilkaan keenya san keessa oofnaa jechuudha akka bishaan kun yookaan dawaan kun achi keessa galuuf jechuudha kana boodatti akka yeroo fakkeenyaaf kilooroksii uffata adii yoo waa tuqerraa yoo kilooroksii goonu gubeerraa kaasusan ilkaan keenyarra yoo xiqqoo ture gubee wanta qoontinni ta'esan wanta dartii ta'esan irraa baasa jechuudha riifama wanta xuraawaa ta'esan irraa baasa kanaaf hundi keenya haala kanaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Bishaan kanaa olis burcuqqoo tokko ta'uu hin danda'a rakkoon qabu yeroo 5-6 daqiiqaa lamaaf afaan keessa lulluuqqachaa ittiin riidan jechuudha buruushiidhaan daqiiqaa lama kana boodatti natiijaa isaa guyyaa 2 guyyaa 3 arguu dandeettan haala salphaa ta'een ilkaan keessan qulqulleeffattanii jechuudha. Barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan naaf jiraadha. Oromootii isin jaaladha isin kabaja rabbiin anaa walitti isin jaalatu jecha YouTube kiyya subscribe gochaa akkasumas warroota Oromoota keenya hunduma isaanii akka argan taasisaa isiniin jedha fi amaanillah.